Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota YouTube akkam jirtu fayyaa keessanii bakkuma jirtanitti nageenya rabbii sin biraa jiraatudha. Egaa akkuma beekamu warra viidiyoo haaraa tokko qabadhee isiniif dhufee jira. Viidiyoon kunis akkuma argitan haala kamiin boorsaa harkaa akkatti dhahan isinitti agarsiisuuf qabadheen jira. Bifa bareedaa ta'een kirrii bifa barbaanneen bifa uffata keenya waliin deemuun ilaallee kadhaan isiniif qabadheen dhufee jira ana waliin. Egaa isa kana biceesseen dhahee sansalata 12 dhahee amma kan lammataa kana 24 dhaheen isinitti agarsiisaa jechaadha. Kanarra guddisee kan jalqabannu sansalataani sansalata 24 dhaanna 2 3 4 5 6 7 8 9 akkasitti 24 dhaanneerra 24 erga dhaannee deebisnee sansalata kanarra tokko tokko dhaannaa jechaadha. Sansalata kanarra tokko tokko deebifannee dhaannaa jechaadha. 24 nuu ta'a yeroo tokko tokkorra deebinu. Akkasitti 24 nuu ta'a jechaadha. Egaa haala kanaan 24 dhaannee jirra. Marga 24 dhaannee amma tokko wanti nu hubachuu qabnu asirratti ofirra hin deebinu. Kana asiin naanneeffannaa jechaadha. Dhuma kanarra tokko dhaadheen jira. Lama godhanna boolla tokko keessa. Boolla tokko keessa lama godhannaa jechaadha. Sana booda finnee kana keessa galfannaa jechaadha. Kan lammataa naanneeffachuudhaaf akkasitti deebisnee ammas lama godhannaa as keessatti akkasitti geengootti dhaannaa jechaadha. Sana booda tokkuma tokko dhaannaa tokkuma tokko dhaannaa jechaadha. Gaafa dhaannu tokko akkas goone baafannee kaane akkas aluma tokko baafanna malee sansalata hin qabu jechaadha. Sansalatatti hin dhaanu akkas goone akkas tokkuma tokko qofa keessa baafannaa jechaadha. Hojii isaa keessa sansalanni hin jiru. Ammallee erga as geenye akkuma isa kana ammas dhumarra lama dhaannaa jechaadha. Kun asitti tokko keessa dabalannaa. Sana booda akkas goona. Kana bicuu akkas ol dheereeffannee sansalanni hin barbaachisu waan ta'eef finnee as keessa galfanna. Kana dabalfannee as keessa baafannaa jechaadha. As keessa baafannaa jechaadha. Lama as keessa baafannaa ammas double crochet lama jechaadha. Bukkee akkasuma ta'a. Argaa goonee sanatti mul'ata yaada. Bifuma tokko dhaana amma dhufnee daarii isaarra geenyutti kun bifuma tokkoon dhaamaa jechaadha. Bakka kanatti qofa bukkee isaarra lama daballa malee kaan bifuma tokko jechaadha. Kunoo bakka kanatti bakka sila lama dhaannetti ammas boolla sana keessa double crochet lama dhaannaa jechaadha. Akkas boolla sana keessa lama dhaannaa ammas kana bicuu akkas dheereeffannee kiroosee keenya irra marree finnee asitti
bakka lama dhaataa turretti ammas lama dhaannaa jechaadha bakka kanatti akkasuma ta'a akkas kanaafan ammas tokko tokko keessa dhaannaa gaafa tokko dhaan sansalatan goonu hojii isaa keessa sansalanni hin barbaachisu jechaadha tokkuma akkas fuuna xalafannee ammas akkas haaluma tokko qofa baafanna kirooshii keenya keessa akkasitti haaluma tokko qofa baafanna malee sansalatan hin barbaachisu jechaadha. Egaa ammaasitti dhaanneerra ammaasitti bukkee kanaan asirra boolla tokko keessa double crochet lama godhaa turre amma tokkuma tokko qofa dhaannaa jechaadha. Dhoofsisaa bifa tokko waan ta'eef kan duraan as keessa lama dhaataa turre tokko qofa baasna jechaadha. Amma deebisnee ammas asittis tokko qofa dhaana akkasitti tokko goona jechaadha. Dhoofti isaa akkuma sana ta'ee garaagarummaan isaa asitti kan lama dhaataa turre tokko dhaanaa jechaadha. Double crochet tokko qofa kan hafe kanuma dhoofti isaa bifuma tokko sansalatatti dhaanunneerra crochet dhuma tokko akkas baasnee haaluma tokko akkas fudhannee sana booda ammas guduunfaa waliin qabu jechaadha. Akkasitti akkasuma ta'a. Okey amma asitti dhaannee jirra. Kana xumuruuf deemaa irra waan ta'eef akkasitti bifa bareedaa ta'een dhaataarra. Kanaaf amma xumurri isaa asitti kana torba lakkaa'annee dhaanaa jechaadha. Torba tokko lama sadii afur shan ja'a torba akkasitti torba dhaanneerra asiin illee torba lakkaa'anneen bifannaa jechaadha. Tokko lama sadii afur shan ja'a torba asitti mallattoo kaa'annaa jechaadha akka nuuf galutti hanga asitti torba jechaadha. Kana wantan as kaa'adheef rooga isaa kanarraa mallattoon isaa akkana jalaa hin banneef jechaadha. Amma akkasitti finnoo isaa dhaanna. Sansalata isaa tokko lakkaa'uun dirqamaa miti amma nu ka'u dhaanna. Amma as keessa baafannaa jechaadha. Finnee mallattoo kaa'anne kana keessa baafannaa jechaadha. Kana keessa baafannaa as keessa dhahannaa jechaadha. Kan akkasitti dhaanneerra inni kun akkasuma ta'eera. Amma immoo amma asitti lakkaan dhaannaa jechaadha. Asiin 8 lakkoofne asii 8 walakkaa kanaan ammas finyoo akkasii dhaanna. Finyoo sun arkoo saanootaa jechaadha. Kanatti bultanna sansalata dhaanna.
marga akkasitti dhaanne marga akkasitti finnoo isaa dhaanne akkas kirooshii keenya irra marannee finnee bakka kana galfanna. Achi akkas dhaanna. Sana booda asirra deebisnee dhaanna. Erga akkasitti dhaanne amma kana guddifachuudhaaf kirooshii keenya irra akkasitti ummariin akkasitti dhaanna. Akkuma jalqaba jammarreerra sansalatarra akkasitti deemna. Kirooshii keenya akkasitti warraan xalafiin sansalata kanarra akkasitti deemna jechaadha hunda isaarra. Tokkoon isaarra akkasitti irraa deemna jechaadha. Tokko keessaa fudhanna. Kan akkasitti dhaanneerra kun haala kanaan dhaanneerra ammas isa kanas akkasumatti dhaannaa jechaadha. Kirooshii keenya irra tuummaree tokkuma tokko kanarra baafanna. Siniif gala hidhee yaada. Erga kana akkasitti dhaanne amma kanarra tokko waan daballee sadii godhannuuf as kanarratti akkasin xalafnu jechaadha. Waan kun nu jalaa guddatuuf yoo akkas xalafne gashinee kun nu jalaa guddachuu danda'a. Kanaaf akkasumatti goonee gadi qabnee akkasitti ajjeefnaa jechaadha. Akka inni nu jalaa tasan guddannetti. Amma nuti kan dabalachuu barbaanne harka isaarratti waan ta'eef kan akkasitti gadi qabnaa jechaadha. Kiroosheetti tuumbaratiin akkuma kana goonetti kanas kirooshee akkasitti godhatiin finnee akkas godhannaa jechaadha.
kun akkasitti ajjeefannaa jechaadha kan hin beekamu dheeratu akka sakaanitti amma kanarra tokko daballee umataa jechaadha mallee suma keessaan akkasitti tokko qofa keessa baafanna inna sadeenuu ta'u bifa bareedaa nuuf ba'a jechaadha. Kanallee haala kanaatti ceenaa jechaadha. Egaa amma akkasitti xumurreetii jirra. Maqasiidhaan kunna akkasitti kutamu. Egaa borsaan keenya bifa kanaan nu beetii jira. Haala bareedaadha. Bifa barbaanne hanga barbaanne guddisnee dhaachuu dandeenya. Kunillee akkas kanarra guddaadha. Kun kanarra xiqqaadha. Kun 12 dhaame. Kun 24 jechaadha. Kanaaf bifa bareedaa kanaan ofii keenya dhaachuu dandeenya akka barbaannetti bifa barbaanneen bifa uffata keenyaatiin kirrii bifa barbaanne bitannee dhaachuu dandeenya. Viidiyoon kun yoo isinitti tole like, share, subscribe gochuun na jabeessaa. Maatii naaf ta'a. Gaaffii qabdanillee koomantiidhaan na gaafadhaa. Isiniif hin deebisan isiniin jedha. Guddaa galatooma waan na waliin turtaniif.